qurxummiin adamsaa nama akka kootii qurxummii adamsu kanatti sa'aatii 6 miti sa'aatiin 2 baay'atti gadi naa gabaabsii jedheen si jalaan fixa jennaan lakkii rakkoon qabu sa'aatii 6 guutuu sadaqii fayyadami jedheen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة يرو هدو نمني أردي بإنو فورابي جتني كومنتي أنس كان كراب البلاتينس نمني هدو نتمجرا قالتو ما جزاكم الله خيرا. قصة جسنا اللي سنيف ويا هدا قبل سنيف ديات دنجرا قصة كوني وان دنياتيف كاول الله الجسا قياس علماء وكامو فكرة راكان نفجت جدا إن شاء الله تعالى كان في لتبا ميديا نتوركي أردو فاجرتان هندي كيسانو قالتو ما سنين جنة أسمانو قصة جتسين دبرسنا. قصة كون واهي صياد السمكة namni kun jireenya isaa waan inni ittiin jiraatu qurxummuma adamsee foon isii nyaatee nyaachifatee jiraata. Haalli isaa nyaachisee jechuudha. Wagguma kana akkuma aadaa isaa duraanii guyyaa tokko deemee qurxummii qabee fide. Haadha manaa isaatti kenne. Haati manaa isaa qurxummii sana qaltee ilaalte. Yoo ilaaltuu garaa isaa keessatti marrumaa yookaan quchuma isaa keessatti waan ajaa'ibaa agarte. Yaa abbaa manaa kiyya kottuu dafii na qaqqabii waan kana ilaalii jedhe. Wagguma inni dhufee ilaalu wanni sun waan biraa miti lu'lu'oo yookaan immoo faayaa warqii jechuudha. Faaya ajaa'ibaati. Dhiisee argee wanni kun faayaa jedhee dinqifatee innis akkamitti akkana ta'uu danda'e jedhee isa ajaa'ibsiisee waan edana ittiin bullu argannee jirra. Waan edana ittiin bulfannu wal bulchinu argannee jirra. Deemeen gurguree dhufaa jedhee fuudhee bahe. Wagguma kana naggaadee beekamaa yookaan immoo akka biyya jiraatti kan warqii bitu yookaan faaya akkasii bituudhaan beekamu bira geesse. Namni kun akkuma kanatti ilaalee yaa obboleessoo qabeenyi an qabu dukkaanni guutuun isaa waan qabu kun osoo walitti deebifamee siif jijjiiruu taateeti siif hin jijjiirtu maallaqni kiyya sanan geessu nama bitu kanaa olii kan gabaan isaas yookaan immoo qabeenyi isaas anaa olii jira isa biraan si gahaa jedhe. Wagguma kana fuudhee nama biraatti dabarse. Nama biraatti yoo dabarse jedhu namni kunis ol baasee gabbaasee ilaalee qabeenyi kiyya guutuun waan kana tilmaamaan bituu hin dandeessu. Naggaadee jabaa kan hundi itti geessinu akkaan guddaa naggaadee jabaa kan qabeenya guddaa qabu jira isa biraan si geenyaa jedhanii fuudhanii geessan. Wagguma geessanii jedhan namni kun silaayyuu waan bultiisaa yookaan immoo edana waan ittiin buluuf jedheetuma fuudhee bahe malee waan kanatti hin yaadne dhaqe. Yeroo dhaqe jedhu abbaan qabeenya guddaa kunillee warqii isaa kana ilaalee kan ambara meeqaaf meeqa duraa kaasee barbaadaa ture warqii kanaa jedhee. Faaya kana hadha miti barbaaduun kiyya qaatan barbaaduu eegale garuu immoo maallaqa kana bitu siif tilmaamuu yookaan siif lakkaa'ee kennuu waan hin dandeenyeef waa wayiin sii kaa'aa jedheen. Maalii jedheen namichi qurxummii adamsu kun abbaan warqii kanaa jechuudha. Maal naa keessaa jedheen. Wagguma kana kun bayitalmaal yookaan immoo baankii qabeenyaati. Haga sa'aatii 6 seentee keessaa gadi yaafatta waan feetee jedheen. Qabeenya achi keessa jiru walaa warqiidhaaf nyaataa dhugaatiin illee warqii fi maallaqni birrii illee akkuma kana faayinni adda addaa keessa jira. Jennaan lakkii yaa namichoo jedheen. Yaa abbaa qabeenyichaa jedhee waamee an qurxummiin adamsaa nama akka kootii qurxummii adamsu kanatti sa'aatii 6 miti sa'aatiin 2 baay'atti gadi naa gabaabsii jedheen si jalaan fixa. Jennaan lakkii rakkoon qabu sa'aatii 6 guutuu sadaqii fayyadami jedheen. Wagguma kana dhiisee sayyaadu samakaan seene. Wagga seenee kana ilaalu awwala yeroo banee ilaalu birrii fi warqii fi faaya adda addaa kanatuyyuu jalqaba kanarra tuulamee ta'a. Ilaalee kan jalqaba kana argee maal arguun deema jedhee dabarfatee deema. Wagguma deemee walakkaa gahu bootaa ciisichaa rafiitii kana firaashii yabbuu babbareedaa kana kan akkaan tuulamee jiru arge. Ammas dabarfatee deeme. Kan biraas ilaaluun qaba jedhee. Wagguma deemee jedhu mana nyaataa yookaan immoo nyaata gaggaarii dhugaatii gaggaarii kan qalbii nama hawwattu kan nama harkiftu nama saabdu sanatti bahe. Wagguma kana an ofii kiyyaa akkuma kana gaa adamoo yookaan immoo qurxummii adamseen dhufaa jira beelatu natti jirti. Sa'aatiin naaf kennamte sa'aatii 6 bal'aadhaa. Nyaadhee dhugee humna baaseen al tokkicha waan jiru gadi yaafadhaa jedhe. Murteeffatee gattaa'ee nyaata isaa nyaate dhugaatii dhugee achitti sa'aatii 2 balleesse. Osoo nyaatu osoo dhuguu osoo nyaatu osoo dhuguu yeroo isa kana nyaate sana caalti sa'aatii 2 achitti balleesse. Sa'aatii 2 baddeetti 4 duwwaan na haftee dafee gadi yaafachuun qaba jedhee
kara maallaqaa fi warqii sanaatti gadi ka'e dhaqeen baasa jedhee. Wagguma kana karaa isaa keessatti waan ajaa'ibaa arge. Firaashii akka yabbuu sila argee darfate sanatu yeroo inni ilaalutti bareedde. An hamma nyaadhee dhugeen ka'e garaan kiyyas akkasitti guutee jira. Xiqqoo si ciisee ofirraa cabsee rafiitiidhaan bicuu rafee nashaaxaa fudhadheen sa'aatii 4 hafe kana keessa yookaan immoo sa'aatichi 6 kun kan naa kenname kun bal'aadha. Kana keessa xiqqoo rafeen al tokkicha humna jabaadhaan gadi yaafadha jedhee dhaqee ciise. Dhaqee achumatti rafee rafiitii bal'aa rafee. Rafiitii keessa bade. Wagguma kana osoo inni rafaa jiru zabanyaan yookaan immoo warri balbala sana eegu wataddarrii baankii sana wataddarrii qabeenya sana tiksu yaa namichaa gadi bahii jedhanii sagaleedhaan kaasan rafiitiirra. Wagga dammaqu waamamaa jira. Maal bahi gadi. Maaltu ta'e sa'aatii 6 kenname sa'aatii kee xumurteettaa gadi bahi jedhanii. Rafiitii keessatti xumure sa'aatii isaa. Lakkii oom xumure dhiisaa akkasitti yoomin xumure jedhee ittiin falme. Jennaan asumaan qabanii baatanii gadi baasanii bakkee buusan. Namni kun sa'aatii ol seeni sa'aatii 6 sila baay'isee yaadaa ture. Sa'aatiin kun bal'aadha jedhee sana keessa habbaa tokkollee nyaataaf dhugaatii fi rafiitii sana malee waa tokko fayyadame. Qabeenya sanas gadi baafachuu hin dandeenye. Warqii isaas bilaasha dhabe. Kan qurxummii irraa argate. Waan achi keessa sa'aatii isaaf kennamte sanas bilaasha gube. Uma tokkollee fayyadamne jechuudha. Qissaan asitti dhumte. Garuu qissaa kanarraa madda jabaa maddisiifatan ulamaan. Maal jedhan? Sa'aatii ittiin 6 isaaf kennamte suni akka umurii ilmi namaa kennamee addunyaa kanarra jiraatuuti jedhan. Umurii ilma namaati. Faayini yookaan immoo maallaqni birrii warqiin adda addaa kan inni jalqaba irratti arge suni hojii gaggaariidha jedhan. Ilmi namaa gaafa dhalatu silaa islaamummaa irratti dhalataa hojii gaarii keessatti dhalataa. Jalqaba kan inni arge sun hojii gaariidha jedhan. Kan inni lammaffaa irratti immoo itti ba'e firaashiin farrashamee jiru bootaan ciisichaa gaggaariin suni gaflaa yaaddoodha jedhan. Kan inni sadaffaa irratti itti ba'e dhaqee nyaataaf dhugaatiin gaggaariin kuni inni arge kuni hiikkaan isaa maali? Shahawaa nafsiisaati. Waan fedhinnaa nafsiisaatti rarraatu shahawaa nafsiisaa waan akkasiiti jedhan. Ilmi namaa jiruu isaa Rabbiin isaaf kenne umrii xiqqaa gabaabduu kana bal'aatti yaadee akkuma nama sana bal'aatti yaadee bal'aadha jedhee sanuma keessa waa hedduun fayyadama jechuu waan yaaduu fi shahawaa nafsiisaa faana bada. Ergantanaa as immoo hojii gaarii sana hojjedhe yeroo gadi ka'u karaatti ammas waan gaflaa adda addaatti isatti dhufti. Gaflacha sana keessa badee osuma gaflaa sana keessa jiru duutii itti dhuftee balbala isatti dhooftee kottu guyyaan kee gaheera jechuudhaan malaayikaan lubbuu isaa keessaa fuudhaa jechuudha. Fakkeenya kanaa ulamaa'iin fikiraa godhanii baafatanii qissaan yookaan waaqi'aadhaan argamteetti jechuuttis wallaahu a'lam rabbitu beeka. Garuu akka qissaatti dubbatamaa kuni qissaa qofa osoo mujarrada qissaa qofa osoo hin taane ibraa fi xiinxallaa addaatirraa baafamti jechuudha. Kanaaf yeroon keenya kun bal'aa nutti fakkaatus gabaabduudha. Osoo nuti bal'aadha jennee bal'ifnee achi ilaallu osoma xiqqoo taatellee keessa fayyadamuu dandeenya jennee kan nuti bal'aatti yaadnee sammuu keenyaan akkas godhaa jirru kuni soba gabaabduudha. Yeroo gabaabduu keessa nama harkaa dhumti. Takkaa namni jireenyi nagaa jedhaa du'e hin jiru. Hundi namaatu yaa Rabbi xiqqoo na jiraachisi. Yeroo duuti isaanitti dhufte jedha Rabbiin qaala rabbi irji'uun la'alli a'malu saalihan fiimaa taraktu kallaa. Yeroo ilma namaa kanatti duuti dhuftee malaayikaan lubbuu isaa fuudhuu dhufte yaa Rabbi as na deebisi addunyaa kanatti yaa Rabbi lubbuu kiyyan fuudhini. Rabbi irji'uun la'alli a'malu saalihan. Duniyaa kana keessatti tarii hojii gaariin hojjedha. Hojii gaarii hojjechuun barbaada. Kan hin duraan balleessin tuubadha. Yaa Rabbi duniyaatti na deebisii jedhaan. Rabbi immoo asumaan maal jedhaan? Kallaa dhowwami jedhaan. Innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa. Jechi ati jedhaa jirtu kun jechuma namni duraanii jedhaa ture siif haaraa si duwwaatu haaraa jedheen se'ini. Dubbiin kun haaraa miti hunduma namaa jedhaa ture. Jechuma namni biraa jedhaa ture dhowwami achi deebi'uun. Wamiin waraa'ihim barzakhun ilaa yawmi yub'athuun. Duddubbee jiraatti akka jirri duniyaatti as hin deebine gaaddisa yookaan immoo magaarrajaa girdoo as deebuu jira dhorguddaa qabrii keessa jiran jechuudha. Du'anii jiruu fayyuun hin danda'amtu addunyaatti fayyanii as deebi'uun garuu aakhiraadhaaf kaafamuu hin ooltu. Kanaaf Rabbiin akkas jedha jechuudha. Ilmi namaa hadha umurii isaa asitti raawwatee ka'ee waan tokkotti as deebi'ee hojjetachuu hin danda'u. Kanaaf yeroo keessa jirtan keessatti awwalli wanni irraa jammaramu waan isin awwala argitan sana haa ta'u. Wanti isin awwala argitan maali? Ilmi namaa kullu mawluudin yuuladu ala al-fitra.
ilmi namaa hundinuu yeroo dhalatu islaamummaa irratti dhalata, fixraa rabbi irratti uume irratti dhalata. Erga dhalatee keessa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi. Abbaaf haadhatu yookaan nasaaraa ta'uu isaaniitiif nasaaraa godhu, yookaan immoo yahudaa ta'uuf yahudaa godhu, yookaan kiristaana ta'uuf kiristaana godhu, yookaan majuusaa ta'uuf majuusaa godhu rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Duraan islaamummaa irratti dhalate garuu guyyaa keessa dhaqee amantaa biraa fudhata ilmi namaa. Kanaaf jalqaba wanti ilmi namaa itti gadi baafame yookaan jalqaba wanti ilmi namaa arge islaamummaadha. Islaamummaa jalqabaa sana amantii ganamaa amantii qulqulluu sana hajabeeffannu rabbiin nu haa jajjabeessu. Qissaan akkasitti dhumte kanneen haga xumura oduu kanaatti nu dhaggeeffattan galatooma. Jazaakumullahu khayran bakka jirtanutti rabbi isin waliin haa ta'u aamiin jedhaati. Rabbi isin haa milkeessu milkaahaati. Warra sa'aatii fi yeroo umurii isaatti fayyadamu rabbi nu haa taasisu. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.